السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجي في خسنة جل رمضان في سنة وجرتني أي نجي في أخوتي أرنتنا ونني سنة تجرسي سوبر بعده أكاتها مسيجي barreeffama bareedaa gisee jaalallee keessaniif barreeffama waahee amantii waahee gorsaa waahee jaalalaa barreeffama gurguddaa barreessitanii namaaf ergitan WhatsApp jechuudha. Akkaataa ittiin miidhagsitan ittiin bareechitan isinitti agarsiisee jechuudha. Barreeffama bareedaa jechuudha. Akkaataa inni itti taa'urraa jiirtanii babbareechitan jechuudha. Akkasaniin isinitti agarsiisaa waan bareedaadha. Warroottan gruppii diin islaamaa akkasumas gruppii adda addaa keessa jirtan barreeffama gisee barreessitan ittiin babbareechitanii akka namatti tolutti akka namaaf miidhagutti akka namaaf miidhagutti akka namni sun illee dubbisutti giseetti waan bareedduu akka namni jaalata akkasitti isinitti agarsiisaan akkaataa itti babbareechitan yoo xiqqaate style shan jechuudha. Style shan isinitti agarsiisaan hordofaan isinin jaa duraan dursee WhatsApp keessan galtu achi booda waan salphaadha baay'ee salphaa hedduu jechuudha. Waan hedduu salphaate hayyee wanta keessan sanni seentu achi booda fakkeenyaaf barreessuuf deemnaa jennu akkamiin jaa mee fakkeenya kanamattiin as warwab akkam nageeya keeti barreeffama hanga kanamma akka ilaala akka inni itti bareedu isinitti agarsiisa. Haala adda addaatti istaayilii yoo xiqqaate istaayilii shan jechuudha. Yoo xiqqaate jee mee isinitti agarsiisa. Argitanii kuni istaayila tokko jechuudha. Amma kuni tablaatti isinitti agarsiisa. Amma kana akkam gootanii fakkeenyaaf asiinis gama dura eegalu kanaanis istaarii urjii tana tuuxee gama dhumaa kanaanis urjii tana tuuxa akkana gurraachoma akkanatti ergitaaf jechuudha. Ammas istaayila tokko ammas kalammadaa kun tokkoffaadha. Kalammadaa amma barreeffama barreessita yoo feete dura akkana barreessita. Ammas kun tokkoffaadha. Kan lammaffaa urjii barreeffama hello jettu samma fakkeenyaaf hello jettin isa agarsiisa. Akkana goote urjii goote mallattoo raajii kana goote ammas urjii goota. Argitee akka inni ta'e ammas ilaala garaagarummaa qaba. Dura ergee fi kunis ammas okay kun lama isin isaaba lama ammas kabira mallattoo tuqaa dheertuu tana jechuudha. Tuqaa dheertuu tana gootee barreeffama barreessitee hayyee umutaan irratti isin agarsiisa. Ammaasis mallattuma dheertuu tana fuulduraan goota. Argitee sadi lamaami tokko lama sadi ganaa haga ja'a isin agarsiisa. Rakkoon qabu ammallee barreeffama nama sanii barreessita deebitee ammaasis mallattoo hamtuu itti seeti. Ammas deebitee mallattoo tana kunoo ta'a akkanatti akkana jajjallattu tana tuuxee gama lachuu tunu jechuudha. Fuulduraa fi hoddu duubattis argitee kunoo argitaniimi akkana gooti. Ammas deebitee amma afur isin agarsiise. Ammas deebitee ammallee urjii waan namaa barreessitu waan namaan jechuu feetu jechuudha. Ammasin mallattoo raajii ammaasis deebitee urjii kunoola
kana isin agarsiisan se'a amma tokko ta'e amma mee ammasis mallattoo kana deebitee tuqaa tana deebitee urjii deebitee urjii goote deebitee ammasis barreeffama barreessita hello jenneetuma isin agarsiisaane ayyee ammas deebitee kam goote seeta deebitee ammasis mallattoo raajii goote tana goota argitanii akka inni ta'e kunoolaa ammasis tokko fi bareedaadha barreeffama gurguddaa barreessitan gaa namni guruupii irratti waa'ee diinii faa waa'ee shari'aa kana kan hunda barreessu jechuudha ammasis tokko fi ammaan tana tokkoon isinitti agarsiisa hayyee jennee tokko abbaa sadii jechuudha taakilama laatanaa miti kunoo tokko tana habba sadii gootanii akkana barreessitii jechuudha argitanii akkanatti istaala meeqa tokko lama sadii afur shan jaha torba istaala torban kanatti yoo fayyadamtan baay'ee bareedaadha hedduu bareedaadha jechuudha barreeffama gurguddaa ni bareechi sirritti akkana maamullotus godha akkasii kan biraa warroota meseenjera sani waan basiidha waan laaftuu tokko jechuudha warra barreeffama meseenjera kana irra guddaa fayyadamu akka gizee halkanii ifaan ija isin hin beeneef bakka suuraa piroofaayil kana irratti dhoowwitanii achi booda darki moolu hajjoo kana irratti akkana bantaniif irraa gurraachomsitanii keessaa baatanii meseenjii fayyadamuu dandeessaniin isin hin akkanatti isin eegalteemi haala kanatti jechuudha gizee san hedduu ija isin hin moolu jechuudha akkasii kana booda waan bareedaa waan ajaa'ibaatiin qabadhee isiniif dhufa waan ajaa'ibaa jechuudha kana fayyadamaa sheer waliif godhaan isin hin jaa nama hunda biraan gayaa galatoomaa